rakkoo magaalaa dhabuun Harargeen baa ummata miliyoona 4 ol dinagdee irraa addaan baase. Harargeen baa Oromiyaa naannoo badhaatu qonna bal'aa cimaa fi ummata hojii dinagdeetiin beekamu. Garuu har'a ummata miliyoona 4 ol ta'e kun magaalaa guddoo ittiin of to'atu dhabee dinagdee isaa harka fudhatamee rakkachaa jira. Magaalota akka Hararii fi Dirre Dhawaa kan yeroo dheeraaf Harargeen itti fayyadamuun dinagdee argachaa turan amma akka naannootti of tajaajilaa jiran. Garuu ummata Harargeedhaa irra baay'eef faayidaa hin laatanim. Kanaaf Harargeen magaalaa isaa ofiin qabu dhabe dinagdee naannoo sanis lafa duwwaa ta'eera. Tokkoffaa magaalaa dhabuun maal jechuudha? Magaalaa guddoo jechuun iddoo dinagdee fi siyaasa aadaa fi walitti dhufeenya murtii hojii fi tajaajila ta'anii to'atamuudha. Harargeen bahaa garuu magaalaa murteessaa hin qabu. Tajaajila mootummaa fi gabaa ittiin daldala xiqqaa qaba. Daldaltoonni fi hojjettoonni gabaa Dirre Dhawaa fi Hararitti hirkatu. Kunis ummata bal'aa dinagdee ofiin to'achuu dhorkee jira. Lammaffaa rakkoo dinagdee ijoom. Tokkoffaan gabaa fi daldala harkaa fudhatamu. Oomishtoonni Harargee gabaa isaa Dirre Dhawaatti geessu. Faayidaan dinagdee ammoo achitti hafee gara naannoo biraa deema. Lammaffaa carraa hojii dhabu. Magaalaa guddoon hin jirre dargaggoonni hojii barbaacha Dirre Dhawaa fi Finfinneetti godaanu. Sadaffaa misoomaa fi tajaajila bu'uura dhabu. Iddoo takkatti mootummaan hospitaalaa fi tajaajila bulchiinsaa hin argatan. Afraffaa dorgommii dinagdee naannoo biraa. Hararii fi Somaaleen gabaa ofii cimsachaa jira. Harargeen immoo miidhamaa jira, miidhamtee jirti. Sadaffaa rakkoo siyaasaa fi bulchiinsaa. Hirmaannaa murtii mootummaa keessatti xiqqaa. Magaalota murteessoo akka Hararii fi Dirre Dhawaa jalaa harka federaalaa galuun ummanni ofiin of bulchuu of to'achuu dadhabee jira. Kana irraa maddeen Harargeen har'a akka nama lafa qotee midhaan isa bira jiru nama biraaf dabarse fakkaata. Ofii nyaachuun hin danda'u. Afraffaa rakkoo boruu mudachuu danda'u. Yoo haalli kun itti fufe daldaltoonni Harargee gabaa dhabanii dinagdee isaanii ni kufa. Dargaggoonni hojii dhabuun walitti bu'insa hawaasaa ni dabala. Qonnaan bultoonni oomisha isaanii gabaa dhabuun dadhabuun ni eegalu. Naannoon sun gara harka Somaalee fi Hararitti kufuu danda'a. Dinagdeen ammallee kufaa jira. Yeroo ammaan tana namni tokko tokko osoo Oromoo ta'ee jiru an Harariidha jechuun Hararitti galaa jira. Kun ammoo sababa kufaatii dinagdeeti. Shanaffaa furmaata xiinxalaa. Tokkoffaa magaalaa guddoo Harargee ba'aa ijaaruun bakka Haramaayaa fi Awwadaay gidduutti magaalaa dinagdee fi tajaajila gabaa ofii qabu ijaaruun. Lammaffaa gabaa Oromoo jabeessuun. Gabaa qonnaan bultoota Harargee of keessatti uumuun oomisha isaanii Hararii fi Dirre Dhawaa keessa qofa hin gargaaramne. Sadaffaa hirmaannaa siyaasaa cimsuun. Ummanni murtii magaalaa misoomaa fi gabaa irratti sagalee haqa qabu qabaachuu qaba. Afraffaa beektotaa fi dargaggoota hirmaachisuun. Qorannoo teknooloojii fi daldala haarawaa ittiin dinagdee isaanii ofiin of ijaaran diriirsuun. Jaaffaa xumura. Harargeen magaalaa dhabuu qofa osoo hin taane mirga dinagdee ofii dhabaa jira. Hararii fi Dirre Dhawaan faayidaa Harargeerraa argataniin of tikfachaa jiru. Furmaanni waaraan magaalaa Harargee ba'aa haarawaa ijaaruudhaan qonnaan bultoota dargaggootaa fi daldaltoota hirmaachisuudhaan dinagdee ofiin of to'achuu qaba. Yoo kanan taane fuuldurri Harargeedha hedduu nama yaachisa. Balaa guddaan kara saniin dhufu. Kabaja Oromollee ni xiqqeessa. Diina Oromollee Oromoo ni tuffachiisa. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaatiif caffeen Oromiyaadha qaamni dhimmi ilaallatu itti yaaduun barbaachisaadha. Mimaan koroobis daangaan saan beekamne. Lafedhaa miiladhe kaleen na kirkirte. Caraanee warqame qoonqoo na buute.
xaraanee warqame hubqoonqoo na buute.